Jiruun gadi bu'a. Akkuma jiru akkuma gubbaa dhufee gadi keessatti akkuma jiruun gadi na rooba kafana an uffatu basabbasamee nageenyi badhaadha bakka jirtetti nagaan waaqa isiniif haa ta'u jedhaati manni haadha teennaa fi abbaa kennaa isa duraa kana fakkaata akkana ture kurogama argatan kana keessaa immoo boloota koo wajjin ta'uudhaan ammoo mana haaraa isaanii ijaaruu dandeenyee jirra. Wanta baay'ee nama gammachiisu haati teennaa fi abbaa keenya kanaaf ijaarameera. Waan nama gammachiisu manni isaanii yeroo diigamus kana fakkaata yeroo ijaaramus akkuma waliin argaa jirru kana abbaan isaan kana wantoonni hundumtinuu gargaarsa waaqaatiin ta'eera. Gargaaramneet malee humna qabaanneeti mitiyyuu humni kenna immoo dargaggeessummaa kanniini wantoota hundumaa kan wajjin ta'e kan nu gargaare waaqa gaditti ammoo obboleewwan kenniin kunniin ammoo wajjin ta'eerani ulfaadha rooba keessa kan ijaaramaa jiru bakkichi manaas kana fakkaata. Akkana lafaatanii na gargaartan kan rabbi isin haa gargaaru. Kan argatan kun bakka dura isaan ciisanii kana fakkaata bakka isaan ciisan duraanii. Mee ilaalaati manni isaanii ka duraanii kana fakkaata amma immoo kan ijaarameef akkuma qara dubbataa ture mana kana dargaggeeyyii akka kiyyaa akka biyya keessaatti waan kana isin godhaa jira. Akkuma isin jedhe Yoonaas Dumbushee Daggafaa Nagii akkasuma gammee namootiin garaagaraa hin jira. Kan birrii 50 na kennellee hin jira, kan 100 na kennellee hin jira, kan 100 jaalle na kennellee hin jira. Kunniin hundumtinuu jira. Mana barkaatan nama qaama miidhamaati qaama isaanii kana fakkaata. Kanaaf nutis gargaaruu dandeenya. Gammachuun gammade kana isaan illee haa gammadanii baay'ee isaan galatoofadha. Mul'uma isaatu kanaan rabbi isaan haa gargaaru jedha. Gammadee jira rabbi isin haa gammachiisu hundinuu ulata kana waale gargaarsa rabbi isaanii haa kennu. An silaa hunnaan qabu hunna taatanii qaama dakkaamaadha rabbi isin haa gargaaru jedha. In gammadaa jedhaa jira. Manni illee kana fakkaata kudha godaan dhaamaa jira. Akkuma argatan kana godaan dhaameera. Qorqoorroo magariitu dhaamaa jira. Waan ammoo girgiddaa. Guyyaan kun isiniif guyyaa kamiiti? Guyyaa baay'eetti gammadu. Ani indoomina fayyadheeyyuu tureeyyuu waa'ee daangaa namaatii waliin bakka guyyaa keessaniifuu na ijaarame baay'ee guyyaan adda guyyaa baxaami sirri itti gammade jedha. Gammadeera gammadaa jedha. Rabbiin umurii isinii haa kennu. Waan mindaa wayitii olis naa qabu warra na gargaare hunda ijoollee isaaniitu isaan kaddaamte isaan xoortu rabbiin isaanii haa godhu akka na gargaartan rabbiin isaan haa gargaaru mindaa isaanii rabbii olaa qabu. Bara ilalaali jaarsa kanaati ijoollee sadii da'ee as keessatti waa tokko firri isaallee kunoo maatiin kunoo jaarsa kanaallee kunoo fooqi bakki jedhanii mindaan qabanii maatii keenya caalaa akka dhuftanii asin nu gammachiiftanii gammanne kana rabbiin mindaa wayitiin isaan haa gammachiisu. Eenyullee ndagana waan nu qaabanne isin nu qaabattanii keessattuu abdii rabbiin umurii kan keessi haa dheeressu. Rabbiin ilalaa akka nu qaabatte ilalaali maleekaa arshi furshii jettu ilalaali si haa qaabattu. Fayyaa si haa kennu. Dhibee gidee sirraa haa qabu mucaa. Homaa sin argin. Hamaan sin argin. Miqqanyaa sharranyaa rabbiin sirraa haa qabu. Sababbii kan keetiif balaa ilalaali kana kan jenne ilalaa balaan ka birgaallee ka dhiyaallee rabbi jalaa si haa baasu. Sababaa kan keetiif ka biraallee haa milkaa'u. Warra nu gammachiisee kan ndagana suphaa ndagana jiruun keenya ka dhuftanii gizee sooma keessa dhuftanii nu argitan san keessa hiyootii keenya baaftanii
jiruu haaraa kana indagana moofaa keessa baaftanii haaraan nu jijjiirtan baay'ee gammadeera. Warra kana naa godhe baxaami gammadaa jedheera baqqaani. Ullee akka amalaatiin nu dandeettanii warra ollaallee akka amalaatiin walii araarsitanii nu tasgabbeessitanii kana nu godhuu keessanii ulfaadhaa gammadeera gammadaa. Jiruu duraati irraa ka ammaa mee ammaa namni nuunkaa ana dhiisiiti namni biraatu naa gammadeera. Gammadaa ulfaadhaa. Keessattuu abdii akka dhuftee nu naannofte rabbiin mindaa wayitiin si haa naanna'u. Umuriin kan kee olaa deebi'u fayyaa si haa kennu. Mucaan kana caalaa garaan kiyyaa si eebbisaara. Guddaa mindaa wayitiin rabbiin si haa yaadatu. Idimee si haa kennu. Nu gammachiifte gammada. Mucaa jiruu qoshaashaa keessaa nu qulqulleessitee jiruun kee haa qulqullaa'u. Gammadii haga garaan kenna madhumaan kenna unkaa yoo rafaa dammadhullee maqaa abdiitii jedha odoonuu ijaarree mukaatti bittee afoo kenna keette kan mana nu ijaaramuuf ta'a jennee akka nu ijaaramuuti baay'ee gammade wallaahi baay'ee gammade odoonaa ijaaramnu. Akkuma argaa jirtanii gara qorqorrootti ce'anii jiru kuuwwan ammoo girgiddaadhaa jira gasee olii susuphine kana fakkaata waan inni gargaareera waaqaaf galanni haa ta'u dhaamee kun dhumatee jira manni isaanii qorqorroon dhaameetu jira ulfaadhaan nuti keessanu. Odoonuu ijaaramne gammadeera gammadii. Manni kun kan isin ijaarameef maaltu isin dhaga'ameera? በጣም ደስ ብሎኛል ደስ በሉ እንጋመደ ጋመዳ አውልፋታን ኢሳን ረቢ ሳና ኡልፌት ሳና ማና ኡልፋታን ኪሲ ኢሳኒ ደደተን ረቢ ኡልፊና ኢሳኒ ሃከኑ ና ኢጃራኒ ኡሙሪ ኢሳኒ ሃ ኢጃራሙ ወማ ነቢኔ ጅሩ ኢሳኒ ሃቶሉ ጅሩና ቶልችታኒ ኡዱ አማ ነፍሴ ነማ ክሪዳ ኡዱ ድንገተ ዋታኤ ዱኤ አኒኒ namni hoxxee san keessatti በጣም nama azaazana isin amma akkana naa godhuun kun rabbi umurii keessa naa dheeressu. Dhageettan woroonni mana kana ani waliin taatanii maatii kanaaf ijaartan hundumti keessanuu galatooma. Waan bakka baay'ee isin haa guutu kanuma jechuufi. Keessa haa midhaasu haadhati yaatuma maal rakkatiin. Ana ammallee si jajadhee rabbi ilaali umuriin kee haa dheeratu gurba mataanuu sin buwwaafatiin naa taateerta rabbi si haa ta'u haadhati rabbi si haa qaabatu na qaabattee umuriin kee haa turu haadhati hoomaan ta'inaati sa'a nama kee wajjiin. Muka keenya utubaa keenya gallafa akka dhaabee akka ijaaramee nu keessa gallu kaa godhe isin sababbiin keessa warri mana qopheessaa eeyyamu malee gandillee na haa eeyyamu malee. Keessattuu maqaa keessaniif manni kun amma ka gallafa akka dhaabatee ijaarame lola guyyaa gaafasii argaa jirtanii akka nama guddaa gootanii akka diqqaa gootanii sammuu keessan guddaa taraa garuu isin ijoolleedha sammuu keessan nama guddaa taraa baay'ee hiriyoota kan keellee ka kana nu yaadanii guyyaa gaafa nutti jirru san bakka isin teessisu hin dhabne argitanii jirtanii mana biraatuun qabda immoo keessaa manni biraatu jira jettee ati nuun waliif si bana wanti akkuma argaa jirtanii gaafanne hin jiru jedhee jennaan baay'ee gadditan namaatti tara haga warra keenyaan haga warra kiyyaan bahu eessa kuftee eessa jirta odoonaan hin jenne isin hadha waan sababa godhee isin fidee kun sababa rabbiiti kun ammoo yaada keessan dhuftanii indagana akkaataa guyyaa gaafas itti jiru hin argitan kaboota asin teessu asin charchuun asin suuqame achin charchuun suuqame balbala ilmoon namaa keessa taa'u keessa galu fakkaata asoo dhufu beenam halo warra kadhattu wayiiti moo maal inni manni kun kamaalitti jedhaatuun gaafatan gizee irra caalaa yoo san nu dhagama gizee isaan qaaqanillee annoolleen hin qaaquyyuu bakka maaliyo jedhamu namni argachuunillee dhabuunillee ka jiru yaada maalitti akkana qaqaaqa. Waggaa meeqaan booda manni kun ni jira? Waggaa gara 20ti. Mana keessa jirta waggaa 20? Waggaa 20 olii 25 iyyuu ta'a. Akkas jiraatan? Manni kun bakka diigamee ijaaramee beekamu. Manni rabbi ati mindaawiitiin nu qabattu mana kana kan nama nu sirreessu yaa rabbi nu ramaddu jedha rabbii wajjin guyyaa qaaqutti. Rabbi si naqabeera? Namni tokko itti nadhagu gisee akkasii qaaqusan. Beeki amma asirratti namni isin dhufeetti mana kana mana duraa san arginee jira namni isin jijjiiruuf karoora isin qabe yookiin ammoo isin jijjiiruuf yaalee godhu jira. Wama tokko.
Waggaa 20 muluu masan keessa jiraattan. Nama haadhatan teeti yaadduuf wanti haadhatan teeti yaaddu nama biraallee haati abbaa biraallee tiyyaa haati nama maraatu haadha tiyya jettee abbaan nama maraatu abbaa kiyya jettee yaaddee bootaa buuteet hiriyoonni kan kee guyyaa gaafasiis waliin dhufan namni tokkoon dhufne ati duukaa buutee waa hundaa waan hanqatu tokkollee waan dhidhatu tokkollee bootaa buutee warra hiriyoota kan keetiitillee ka dabarsu haa ulfaatanii rabbi mindaa wayitiin isaan haa qabatu. Maleekaan samii farshii deemtu isaan haa qabattu akka keerrii nu yaaddan rabbiin keerrii isin haa yaadu. Asii iyyuu miti gama isin haa ceesisu jedha ijoollee guddadha ulfaadha. Jiruu qoshaashaa keessaa nu baaftanii jiruu qulqullinaati akka nu ciibsa. Eedaa cinaachaan ciifne haa ijoollee nana usheetti ayiidhaasin gammada. Haa akkanaa kana unkaan qorqoorroo dhiisiyaan guyyaa gaafasi sharaan kwaa itti naaf fisaa jedhe qorqoorroo waan guddaa tokko. Ulfaadhaa warra hiriyoota kan keetiillee ka kana yaadanii ka birrii 50 kennillee ka 20 kennillee ka 100 kennillee haguma qabu ka kenn haa ulfaatanii rabbiin mindaa wayitiin isaan haa qabatu haa ulfaatan waan nu yaadan rabbiin isaanii haa yaadu. Rabbi isaanii haa yaadu carraa gubboleetiin kennee namni cinaa kennu dhaabatee jiru. Warri gandaallee. Namni kunniin amma ka kana godhu ililfadhaa meema. Gammanneera. Dassi balee maakayya. Ilmalleen talallee as keessa gurgurra bakka qulqulloofneerraa. Masoonii jaallafa gadaalaatti. Namooti mana kana waliin ijaarre Bokii, Dureessoo, Xaahir, Darajjee, Tashoo, Sultaan, Yoonaas, Nagii, Daggafaa, Deevaa, Gammee akkasuma namootiin baay'eetu jira hundumti keessanuu ulfaadhaa galatooma nu jiraadha. Okulaafaa